sargi booda uummanni deebiin sargi booda akkuma argitanii viidiyoo ayyuu kan argitaniitu jedhee yaada jechuudha. Kaleessa gudiin ta'e kaalaa isinitti hima. Ani gaafa nayyuu arguu tokko kabaladhee yookaanis immoo tokko rukutadhee fiigaa isiniin jedhee isinitti himee jira jechuudha. Amma ka carraan walitti nu fidee ani biyyattiin eeggattiin iyyuu se'ee asittiin argadhe kaabboo tiktookii irratti argadhe akkuma tasaa tiktookii keessa gaafan seenu laayivii jirti jechuudha. Viidiyoo kana kan muree fidee fi isin amansiisuuf yookaan immoo isinitti argisiisuuf jechuudha. Laayivii jirti saniin booda ergadhu moo ergadhu dhaqee lolu moo hin lolu nan karoorsee nan yaade jechuudha. Akka tasaa ta'e jaartiin koo mana jirtu argalanii jiru malee walitti ani tiktookii liivii badaa hin seenu yeroo tokko malee hin seenu sanuma waan ajandaa argadhe kana yoo na wal gombisuun faamina minni jiraate wal gombisnee seenna malee badaa hin seenu jechuudha. Saniin booddee maalan godheettanii nan argadhe kaamu mucayyoo kana dirqama dhaqee loluun qaba, dirqama irraa kaffalachuun qaba, dirqama gaafachuma qaba. Maalumaaf wabii reebsifte jedhee gaafachuma qaba jedhee of qopheessee naqa jechuun gaafa naqu nan ergadhe boo gaafa ergadhu nagalchiti moo nan galchuu otuun jedhu gaafa ergadhe jedhu xiqqoo turte nagalchite jechuun gaafa nagalchitu olitti seenee nan gaafadhaa nan lola nan arrabsa jedhee tan murteeffadhee dhaqi. Gaafuma isheen narraa qabdee olla seensistu maayikiin qabadhe jechuudha. Maayikii qabadhee lolumoo in lolu nan karoorsee nan yaade jechuudha. Saniin booddeetuman jedhu kaballicha yaadadhe boo kaballaa ijoollee kabalte keessattuu jechuudha. Kaballaa seenii gaafa Sayidoonii firaankii ishee godhee fi mucayyoo dheengaddaa mucayyoo xiqqoo tokko ishee fakkaatti mucayyotti ishee fakkaachuu danda'e mucayyotti sana feenetii moo eenyu jedhanii ishee kabaltee kaballicha yaadadhe. Nan gaafadhadhe qopheeffadhee dhaqee nan loladhe qopheeffadhee dhaqee itti yaadee kaameera banadhee dhaqee kaballicha yaadadhe. Kuni amma kan akkasitti ijoollee kabaltee dhukkeerraa kaaftee anammoo na ajjeefti kan jedhamu otoon ittiin dubbatiin maalan jedheen beektu achirra ga'e sila gaajjabaadheen naqe achirra ga'e maalan jedheeni amma taraanaa kennu didan ibboo inuma odeessu jarattiin sun illee inuma odeessiti inuma haasofti taraanaa kennu didan assalaam alaikum jedhee namni nagaa na jalaa qabu hin jiru. Assalaam alaikum jedhee amma sirra deebi'e namni nagaa na jalaa qabu hin jiru. Amma achumaan keessan ayyuu jedheen inni na jalaa qabu na bartee moo laatan jedhe sagalee koo jijjiirradheen naqan jedhe ani sagalee ma jijjiirrachuun beeku dhugaa rabbii sagalee koo jijjiirradheen naqadhee moo of qopheesse gaafa achirra ga'u kaballichuma yaadadheen ayyuuti yadhiifama gaa yuutuubii irratti al tokko si arrabseen ture na argitee ta'e nan argine ta'een beeku maaloo dhiifama naa godhii nan balleesse ani bari dhisi tureebsiseen se'e malee addan baafannee aniin jedheen bar inuman du'e bar inuman falaffale kan waan hin haasa'aa ture waan yuutuubii kana irratti dubbachaa ture tokko nafne kan inuman diigeef inuman himeef bakka sodaadhe dhugaa dubbattee dhiisuu wayyuure amma dhugaama dubbadhee jalaa deebunaa wayyadhee tani bar amma cumaani ani bari beekaa reebsifteen se'ee tan si arrabsee dhiifama naa godhii ani beekaadha seensi arrabsee ergasii gaafa dhufee iyyaasuun viidiyoo si waraabee ati wabii dhiifama gaafattuni akkati nama gaarii taate baree akkati immoo obboleessa kee ergitee irreebsifne baradhee garuu yeroo sanaaf nanaaree sina arrabsee sina baaree dhiifama naa godhin maal sidhaa sabaarsoon kootti qabataa miti maal nanoosisee guddise moo haadha fi kan hoosiftee guddiste malee abaarsoon namatti hin qabatu bara abaarsoonii yoo kan fuutee gingishitee abaarte iyyuu haadha keessi deessee fi abbaa keessi dhalche malee yoo nama abaarte itti qabata ittiin qabatu iyyuu bar anis beektaa ani baay'ee aareen arrabse malee jaalladhee miti beektani aareen miira keessan gale kanaaf narrabsee dhiirri ani immoo gaafa dhiirri boo'uu fi dhiiruma amileensaa cabuu garana nyaataan dubartii amileesee illee cabdee nama ofirraa deebisuu dadhabdu yookaan nama loluu dadhabdu ofii kooti otuun naqee lolee ifaan jedha arrabuma kanaan malee humna hin qabu bar otuna qabani ma dacheetti kan na dabalu bara amma alaala taa'ee gaafa nama lolu duruma gaafa nama lolu irraa fagaadhee lola malee itti dhiyaadhee lolu gaafa isii irraa fagaadhee lolu nam fiigaa namni nan qabu duruma jechuun namni qabatee nan reebu inummaan fiigeer qaba guyyaa tokko bicha abbaan mana kee dagatee booskiidhaan adda na dhee malee dagatee jechuun na dagachiisee na dhee malee osooni nan beekaatti beeke wallahi gadi naabbadhu bar mucaa luqqee turre keedhee
kaachifna bar yeroo tokko wal kaachifna warabbi innillee na kaachisa ani gamaalan kaachisaa miti inuma fiiga bumiila lafatti guyyaa tokko na dheembe guyyaa tokko uleen irra buusee nan dha'u jechuun jalaan fiigamu na qabin jira mucaa ko bukkee rikeedde tal gochaa mucaan kiyya qallaa wayiiti asirra bukkee kaa rikeedde fi qallillee qalloodha barisamma ruuziin garaa na guutee ruuziin na furdise miti qalloo duutu tokko gaafan biyyaa dhufee mallee na qalladha gaafan biyya galachuudha malee ayyuu keessan arginin sodaadhe ani onneen akkamiin qabaan jedhee man sila onneen qabadhe naqe gaafa na ciqa'u onneen na dhikkifatte maaltu dubbata afaanni na xaxamaadha hin dubbatu amma gaafa waan haa ta'u wayii tokko waa isinitti nagaamu afaanni koo nan dubbatu dubbachuu dadhabe gaafan ayyuu argu dubbachuu haasa'uun dadhabe inumaanu dhabe dhugaa rabbii barnaa kabaltin see mane beektanii akka waan isheen na bira jirtu wayinitti fakkaate dhugaa rabbii inumaa sodaadhe onnee make namni koo gaafa laamma yeroo tokko kani onneen na dhaatu ana yeroo tokko kanin na'u jira namni nu mana onneen nama dhikkifata ana akkamitti onneen na dhikkifata beektu gaafa damoosa kiyyaa guyyaa tokkorra dabarsu guyyaa lamarra dabarsu nan eega nan obsaa saniin booddee akkas gaafa guyyaa 3-4 ga'u damoosuma koo kana gaafachuun dadhaba birriidhuma kana humna kiyya hojjedhe kana gaafachuun dadhaba afaan balbanaan ga'a nan deebi'a nan naqa wallaahi hin gaafadhu inuman maggala gaafachuu sodaadhe dhiisee deebi'a itti dhiiseen jaartiitti madda jaartiin naa gaafatti ijoollee malee inuman sodaadha ibsishaan maal godhaara amma inuman sodaadha jechuudha hin dubbadhu akkasin ta'e bara dhugaa rabbii akkasin ta'e nan sodaadhe bakka gaafuman ayyuu argu nan sodaadhe indee yuutuubii raadaa ijoollee ani bari ijoollee miskiin argadhee achirraa sirbaa oolaan jedhe ka asirraa akkumutti ayyuun lafatti na argatte na ajjeefte jechuudha keessa kiyya bartee jirte jechuudha jedhe asumaan kee ayyuu keessan gaa dhiifama naa godhi gaa afaantu wannoona ta'e jedheen hin beektu mitire afaantu wannoona ta'e dhiifama naa godhi ani wabii dhaadhee naaree ani ilmi dhiiraa gaafa reebamu hin jaalladhu ilmi dhiiraa gaafa akkas ta'u hin jaalladhuuti dhiifama naa godhi ayyuu xiyya si abaareera si arrabseeraan jedheen achumarraan rakkoon qabu naa jette mucayyoon asirraa abaaree qilleensa godhaa oolee akka qilleensaa godhee bubbee godhee abaaraa oolu bari yanaa nyaatu haadhoo ishee bar mucayyoon nama nagaadha mucayyoon nama gaariidha rakkoon qabu naan jette achumarraa wal barannee itti haasa'ee amma natti dhagaama kan gaafa ammoo wabii rukute sanammoo gaafa wabii rukutame sanammoo na keessaan baddu amma garaan kootti diriiree na haasa'uu didee gaafadhu hin gaafadhu jedhe bara erguma keessaan naqimiisa jinaa barreessee fi fooloo naa deebise dheeni maaloo ayyuu ko fooloo naa deebise maaloo ayyuu ko si barbaadaan jira fooloo naa deebise adda na kadhee bara kadheen deeffadhe dhugaarabbe kadhee maaloo naa deebise jedhe jalatti kufee jechuudha ani gaafan si arguyyuu akkan si jalatti lafa dha'u nan beekaan jedhe inuman sodaadhe keessaan illee dhaqee taasa'ee nan gaafadha loluu laata tokkicha arrabsoo bidaa miti na baaroo abaarsoo miti nan arrabsoo rakkoo qaba tokkicha arrabsee garaan koo naa ciisu aartu agubattu xiqqoo wabiin gubateera baranaa nyaatu haadhoosa inni madaadha kaayin isheen gammachuu qabdi mitiire xiqqoo isheen gaddisiisaatii yaadee jira malee barre onneen na keessatti in sodaattee naan hin jedhinaa maanne in sodaattee moo maallaan jettanii hin gadde koomintii jalatti nan sodaadha in sodaattee na ajjeefti maal taatan isin na ajjeesuu kajeeltanii nagarree mucayya akka isheetti nama kaballaa kun ani duruma poolisiin jibba poolisii argaadhuma kun na jibba dhugaa rabbii kun poolisii keessa turte natti fakkaata poolisii keessa turteetu keessaa ba'uun oolle maamlee miti akka isheetti nama waa inni isin hin sodaattee naan sodaadhe maamlee sodaadhu mucaa kun naa guddisa amma na cabsite mucaan kun maal taatan nan sodaadhe nan baqadha wallaahi nan baqadha jissee sodaattan akkasi ayyuu sinii fida ayyuu sinii fida neegadha gidduu kana sinii akkasi gidduu kana ayyuu sinii fida inshallah bismillah video tabsiisa saatii na guutu jennaan na diddanii mataa na nyaatanii nan iyyaayyuu ka'ee iyyuu eenyutti ni yaana nagaano ijoollee miskiina
yoo baay'ate nama kuma tokko na dhagaa warri kaan na dhagaan isa iyyuu ni ilaalanii viidiyoo gadhaanii dhiisanii deemu nan gubadhe iyyuu naniyya moo sa'aatii 700 guuttu sa'aatii 700 hanqate dheengadde 800 jedheen turre 700 hanqate sa'aatii yallaa dafaa ka sa'aatii guutaa viidiyoo ilaalaati isinii fida nama isinii affeera asirratti jennaan na diddan sa'aatii guutuu diddanii marumaan koona gubaarti maal mataa viidiyoo na ilaaltanii itti naabanaa deema maaloo lafa kaa'aa deema lafa kaa'aati dhaqaa qodaa dhiqaa lafa kaa'aati dhaqaa uffata miiccaa akkas viidiyoo na ilaalaa ishee billaa naniyyaan